Okay, welcome. Welcome to Ikonto, partii sadaffaa boqonnaa sadii partii sadaffaa magaalota substitution kan irraa eegalla. So partii tokkoffaaf lammaffaa kan hin daawwanne yoo ta'e garsaa deebi'aatti daawwadha. Boqonnaa kana lakkoofsa sadii qabxii sadii lama tuqaa afur kan irraa jiru. Magaalota substitution kan jedhu example isaa argeenye dhaabannachii kana jechuudha. So magaalota substitution fakkeenyaaf formulaan isaa kana inni dabarra. MRS or magaalota substitution jechuudha. X to Y substitute ta'a. Akkamitti argama? Hamma Y walii galaa argame irratti hiruu X arganneef jechuudha. Hamma X arganneef irraa fakkeenyaaf X for Y amma siraan Y dha, X dha. So X Y dhaaf substitute dha gaafa deemnu change of Y over change of X dha. Change over over change of X. Negative in kun giving up Y in hir'achuu yoo giving up ta'uu agarsiisa. Akkamitti fakkeenyaaf jalqaba pointii irratti 30 Y ni X quantity 5 benna gara B'tti gaafa gadi dhufu immoo hir'ata akka dhufu agarsiisa. Eenyutu hir'ata Y ni hir'ate giving up ta'eera. Garuu X in dabale 5 gara 10tti gaafa dabaluu gudi Y X Y immoo 30 irraa gara 20tti gadi bunneeti. B irratti gaafa bituu barbaannu. So X in Y dhaaf hammamiin bakka bu'e ta'ee dhufe 20 hir'isu 30 maaliif 30 hir'isu 20 hin taane final point minus initial point yoo hedduu kan nuti hojjennu jechuudha. Change gaafa daataadhuma hir'isuu isa jalqaba waan ta'uuf humni 20 tuqaan jalqaba eedha. Tuqaan waa B daataa dhumarra jiruu fi hir'isuutti daataa jalqabarra jiran. B set minus A set hojjenna jechuudha. So Y change Y 20 30 hiruu change on X 10 hir'isuu 5. Kanaafuu 10 negative 10 irraa 5. Kana jechuun negative 2 absolute value keessa waan galchuu qabnuuf positive 2 arganna jechuudha. A to B to C akkasumatti deema. 12 hir'isuu 28 negative 8 yeroo 15 hir'isuu 5 negative 8 yeroo 5. So from above graph magaalota substitution X or Y tokko isaatiin yoo hojjetan gara B sila akkuma arganne lamadha. 2 point jechuudha innis 2.0 lama jechuudha. B to C tokko tuqaa 6 negative 8 yeroo 5. C to D immoo 8 irraa 12 yeroo negative 4 yeroo 20 5 negative 4 yeroo 5 jechuun deebi'ee 0.8 dha jechuudha. Faallaa sammuu gaafatamuu dandeenya amma asitti X for Y jenne taanaan akka kanaatti hojjenna. Y for X dha. Y for X dha taanaan malluun kun X iddoon kun Y ta'a jechuudha gaafa gaafatamu. So this is all about principle magaalota substitution maal agarsiisa? Slope indifference curve convex ta'uu agarsiisa. Akkasumallee diminishing magaalota substitution dhaaf ragaa ta'uu danda'a. It is possible to derive amma RIC kana marginal utility irraa derive gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf marginal utility X MU X yoo ta'e marginal utility Y MU yoo ta'e marginal rate of substitution for X for Y akka kanaatti argachuu dandeenya. MU marginal utility of X divided by marginal utility of Y when X for Y. We find the MRS X for Y gaafa ta'u MUX because X is first MUX over MU Y is second. Fakkeenyaaf proof kaniin kun tarii yeroo fechuu danda'a leeta yoo faaf overbuusa sitti agarsiisa. Utility amma mi'a lama kosiin goone haa ta'u X Y binne haa ta'u kompiitii kana utilitiin ittiin argannu function isaa X Y dha jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti arganna ree? Since marginal substitution change jenneerra. Yookaan immoo marginal utility minus change of X dha. Change of X with respect to quantity of X. MU change of Y with respect to Y. Change maal agarsiisa? Differential function. Kanaafuu
asii amma termii lama iddoo tokkotti x y waan qabnuuf total differential formula fayyadamna jechuudha. For this constant difference curve. Isaa booda utility kan walqixa 0 jennaan total differential. Kun utility yoo ta'e total differential d kanadha. Partial derivative dha mallattoon kun. Total differential dha. So total differentiative of u is equal to partial derivative of u with respect to x dx. dx maal agarsiisuu fi differential ta'uusaa. dy differential ta'u. Which utility with respect to y? Utility with respect to x. Then is equal to 0. Amma kun change of utility with respect to x jechuudha. Change of utility with respect to x jechuun total utility dha yoon. So change of total utility with respect to x jechuun MUX jechuudha. Akkasuma change of utility total utility with respect to y jechuun immoo marginal utility of y jechuudha. Maaliif MUY jenna? Functionin asitti himame y guddifaata. Maaliif u marginal utility of x jenna? X dha kan nuti asitti himne waan ta'eef. Then dx MUX kun iddoon kun jechuudha. MUX ta'e dx gadi dhufu fida'u kun MU ta'e dy gadi dhufu is equal to 0%. Now maal goona fakkeenyaaf amma kan simplify godhuu barbaanne kaayyoon keenya maali? Iddoo wayii kana qofaatti argachuudha. Iddoo wayii kana qofaatti argachuu fi let's say gama lamaaniin iyyuu dx afar function kana hundayyuu jechaadha. dx afar dx akka kana jiru tokko yoo dx zeros dx dhaabuu afaru maal ta'a? dx asitti cancel ta'a. MUX plus MUY dy is equal to 0 ta'a jechuudha. Is equal to 0 ta'a jechuudha. Now MUX minus irraa dhumame MU dy minus asirraas gaafa minus goonu dy minus taate MU dy minus dhaan acheeti. Isaa booda dy dhaaf irra dy. Dhumarra MUX over MUY is equal to d kun change of y with respect to change of x dha. Kan slope isaa jalqaba walqixa marginal rate of substitution x for y dhufa jechuudha. Kana marginal utility gaafa mallattoo kana fayyadamu yoo as kun x for y dhaaf MUX over MUY. MUY over MUX immoo y for x yoo ta'e jechuudha. Kanaafuu yoo find marginal rate of substitution y for x yoo ta'e formula kana fayyadamna. X for y yoo ta'e formula kana fayyadamna jechuudha. Fakkeenya. Yoo ta'e nama x is the power of 4 y is the power of 2 yoo kenname x for y find gaafa goona jechuudha. Find marginal rate of substitution x for y gaafa find goona. X for y waan ta'eef let we use x for y this one. So MUX over MUY. MUX from this function. Function kanarraa partial derivative of utility with respect to x find goona. Termiin lama. So termii tokko dhage combine function waan ta'eef amma power x qofa fayyadamna. Differential isaa 4 raised to x 4 minus 1 y is the power of 2 now. Power into consider that now it is going to x power of 3 4 times x power of 3 y square. Y dhaaf gaafa jennu immoo x akkuma jirutti ta'a. Y 2 asii goona 2 by x power of 4 y is the power of 2 minus 1. Amma kan dhufa jechuudha. This is all. Kanaaf directly bakka isaa buufna jechuudha. MUX kana MUY kana birree bakka buufna jechuudha. Yoo baay'ee salphisuu barbaanne as x power of 3 x power of 4 dha gaafa ol baatu kan taate minus 4 taate jechuudha. Minus 4 jechuun x minus ta'a. X minus 1 x power of minus 1 jechuun x gadi buufte jechuudha. Afur lama kan jirutti lama sitti argama. Y power 2 dha. Y power 1 dha gaafa ol baatu minus 1 gooti. So y is the power of 2 minus 1 jechuun y is the power of 1 y 2 times y ta'e gaafa x immoo x the power of 3 minus 4
y older minus equal x power of minus 1 ta'a. X power of minus 1 jechuun 1 over x dha. Kanaan gaafa dabalu baay'atu denominator taati jechuudha x. This follows. Kanarra budget line or price line kan jennu jira. Budget line or price line. Indifference carbonic about customer preference for only two that they cannot show which combination of stores will be bought. In reality, the consumer is constrained by his income. Difference carbon kan himuu danda'u sadarkaa bakka filannoo mi'oota binnoo qofuma agarsiisa. Garuu bakka kamitti tokko qabnamaa nutti hima jechuudha. Kanaaf budget line gatii mi'oota birrii qabnurra dhaabatee eessatti akka bituu dandeenyu possibility jiru nutti agarsiisa. Budget line set kan commodity baandiliin bitamuu kan danda'u yoo guutumaa guutuutti qarshiin isaa ba'e kan bitter kan hordofee jechuudha. This is a graph which shows the various combination of tools that consume or can purchase. Given limiting price kan wanteen kadang-kadang itu berbeda kaca. Budget line ini draw jechuuf seerota armaan gadii guutuu qabu tokkoffaa mi'a lama qofa bituu qabda. X, Y yaayyan fakkeenya. Only two developing quantity. Say X and Y. Lammaffaa each customer confronted maamilli maaltu sangataa gaafattee X, Y kana dhabu gabaa market determined price. So price gatiin mi'oota kana gabaadhaan murtaa'a. For X price of X jedhee for Y price of Y ta'eef isaa eegaa jechuudha. Sadaffaa konsumeraata namoonni fixed money. Konsumeriin birrii beekamaa fi hammisaa dhaabbata ta'e murtaawaa ta'e qaba. Fakkeenyaaf M jennuun. Kanaaf akkasuma immoo assume that consumer consumer spend all his income. Qarshii isaa birrii isaa kana hunda kan inni baasu mi'oota kana lamaan qofa bituu irratti X and Y jechuudha. Yoo akkas ta'e budget constraint yookaan immoo budget daangawaa wanneen kana income price X price Y X Y fayyadamna kan armaan gadiitti formula bituu dandeenya jechuudha. Mean income yoo ta'e price of X PX X commodity Y commodity Y price isaa gatiin itti bitamu Y price of Y X PX amsa. Gaafa waliin baay'atu expenditure X expenditure Y walitti dabalame income waliidha. Kun budget constraint equation. This is budget constraint equation. Now budget constraint equation kana budget line itti kamitti jijjiirna. We can derive the following budget line akkamitti Y qofaatti hambisuudha maal oguunedha. Yeroo hedduu Y as a function of other jennee waan barreessinuu fi so as keessa Y ni kunooti. Budget constraint dha. Budget line equation argachuuf akka kanatti jalqaba formula functionoota kana Y as other Y walqixa jennee functionoota kan biraan ibsuu danda'udha. Jalqaba PY kan jedhu fayyadamne asiin karaa harka mirgaa kan jedhu PXX kana hir'annu asirraas M irraa PXX irra maal ta'a PY Y ta'a jechuudha. Lammaffaa PYR M minus PXX PYR yeroo kanamata directly kan arganna jechuudha. Okay, graphically more ibsinu kun equation isaati. Now graphically ibsinu jedhe Y usually around vertically good X Y good X horizontal. Now iddoon kun M over PY ta'e jechuudha jechuudha. Intercept Y gaafa X 0 ta'u birrii qabnu hundaatiin Y bakka kanatti meeqa akka binu agarsiisa. M over PY intercept Y dha. M over PX immoo intercept X dha. Qarshii qabnu hunda fayyadamne X bichaa binna yoo ta'e asirratti Y 0 waan ta'uuf isin kun intercept X ti. Settiidhaan ibsu yoo barbaachise M over price of X, 0. Kun immoo 0, M over P rise over Y intercept. So here let X is 0. X is 0. Come 0 times this one 0. So when X is 0, Y is M over P Y. Here. So that X is 0. X is 0 to Y kana tachu. Dono makana Y is 0 yoga X kana argatu. Kun gaafa wanti kana lama intercept kan lama wal qabsiifnu
budget line nu kenna jechuudha. No pointiin A B maal agarsiisa? Pointii A ni low budget line gadiidha. Namichi kun kan nuti ilaallu goodii X Y qofa. Birrii nuti fayyadamnudha. Maal agarsiisa? Qarshii fudhatee bahe hunda mi'a kana bituurra hin oolchine birriin harkatti hafee deebi'ee jira jechuudha. There is return back. So maal jenna kun it is inefficient. Inefficient or unattainable but possible. Bituu dhiisuu danda'a garuu guutumaa guutuutti bu'aa buusee yookaan efficientii miti namicha. Biin immoo osoo budget line aladha. Budget line kana birrii jiru gatii mi'ootaa irratti bahe mi'a lamaan qofa bitee bakka kanaatti bituu hin danda'u. Also budget line it is impossible. Maaliif qarshii dhaabbata kana since you have only limited income it is impossible to buy at point B. This shows it is impossible. Kama biraan kun waa interceptii jennerra M over price of X immoo X interceptiidha. Price ratio kun immoo price ratio over price of X divided price of Y. Maal jechuudha? Price dha. Kanaafuu price ratio jechuu dandeenya. Slope budget line jechuudha. So this ratio of slope of budget line is given by X price over price of Y, which is the ratio of price of the good. So any combination of good within budget line. Budget line keewwat jala gadi kan ta'uu danda'u kan akka point ta'e attainable jechuu dandeenya. Possible jechuudha. Sorry, attainable possible garuu inefficient. Any combination of the good is outside budget line. Point B unattainable yookaan unaffordable. Fakkeenyaaf naannoo konsumeerin takka doolaara 100 qaba. Mi'a X Y bitaa. Gatiin X 3dha. Gatiin Y $5. Budget line isaa draw godhi jedha. Cumaan giraafii isaa kaasedha. Kana maal jechuudha giraafii kana laayinii kana budget line drive goona achi giraafii kana uumuu dandeenya jechuudha. Uumuu qabnaadha. So as soon consumer as $100 to $300 goodies XY with price 5. With price 3 under 5 nu jedha madam X income akka ta'e jalqaba X asii waan jiru price jalqaba X. So asirratti confused kan ta'an mi jalqaba dhufu gadi jalqaba dhufu respectively jedha ta'an tartiibaan. Tartiibni jalqaba X dha. So $3 kan X jechuudha. So equation budget line akka kana M is equal to price of X 3 X plus 5 price of Y is 5 times Y is equal to 100. 100 is M equal. Now slope is Y as in draw goona X in horizontally. Akkuma beekamu gamma 5 Y qabaata adda baatan jechuudha. Formula jechuudha. Y is a function on as a reverse 5Y is equal to rendezvous takka X in X there. No. Price in isaa moo 3. Find kan godhaa jiru kunoo kana. Kana barbaadu jira. Yookaan moo kana. This one. Budget constraint. So price of X we have 3. X below price of Y 5 times Y is equal to M is income is 100. Consumer has $100 to spend in income ta'uu agarsiisa. Kanaaf default isaa income ta'uu agarsiisa. So what do Y qabaatan 5Y. 5Y qabaatan bisu asirraati 3X irraa asirraa 3X. 5Y is equal to this one. Y qabaatan bisu 5 irraa kanaaf 5 dhibbarra 5 digdama. 3 irraa 5. Amma Y vertically X horizontal now. So iddoo kanatti X 0 ta'e Y make X 0 ta'e jechuudha. X 0 ta'u 0 times this one 0 so 20 ta'e jechuudha. Then Y 0 gaafa ta'u amma X meeqa ta'u jechuudha. Dhibba irra 6 yookaan 33 dhukkasa jedha. Gaafa waliin connect goonu budget line kana jechuudha giraafisa. Equation kana. Find budget line equation and we have put this one. If you take care we have by this one. Now what's contained? Budget line in kunjijjiiramuu yes default. Budget line maybe move ta'uu danda'a akka garuu demand supply keessatti ilaalee kula curving kun budget line curve maybe move mataa isaa iddoo kana ta'e karaa miilee jalaa akkas deemuu danda'a.
yookaan immoo karaa miila jala akkas taa'ee mataarraan akkas move ta'uudhaan movement jechuudha. Yookaan immoo directly this can maybe jump alatti akkas dabaluu yookaan gara keessatti akkas utaaluu danda'a jechuudha. Sababni kana godhumaan tokko income lammaffaa price isaanii price of x price of y and income isaan kun sana yoo jijjiiraman faaktoriin kun yookaan jijjiiraman kun uumamuu danda'u. Let's we do together. Change income service jalqabaa laalla. Income change yoo ta'e yookaan immoo birriin galiin keenya yookaan dabaluu kan kana irratti ta'e yeroo gatiin mi'oota dhaabbataa haa ta'uuti gatiin mi'oota dhaabbataa haa ta'u pricing kun yeroo dhaabbataa ta'u 3-5 emiin kun yoo dabale maaltu ta'a guutumaa guututti outward shift ta'a. Yoo income kana dhibbaa biidama ta'e amma fakkeenyaaf meeqa binna jechuudha waa'ee dhibbaa biidama jechuudha dhibbaa biidama hiruu shan meeqa jechuudha naannoo kana 24 kanaafuu doonaa dhufu. Exchange naannoo kana dhufu. Income as income increase when price of commodity exchange price constant budget line shift outward. Haala kana yoo income decrease ta'e shift outward. Shift godha income price warra kaanii constant yoo ta'e moving godhu shift godhu. Slope irratti jijjiiramni hin jiru. There is no change in slope. Lammaffaa. So increase in income cause upward or outward shifting budget line. Gaafa galiin isaanii dabalu budget line upward shift ta'a maal agarsiisa? Mi'oota yookaan sarbiisii baay'ee bituu akka isaan danda'an moof akka isaan bituu danda'an isaan gargaara income isaanii gaafa dabalu. Gaafa income isaanii irratti immoo xinnoo bitu mi'oota xinnoo waan bitan tajaajila xinnoo fayyadamu waan ta'eef budget line shift inward kan agarsiisamna. Change in price. Change in price means unequal increase in the price of two goods. Shift budget line inward. Change in price kan jennu price in x yookiin y qofti hojii jiran yookaan lama isaanii wal faana hojii jiran jechuudha. Since unequal increase in price of two goods. Xnis ynis wal qixaa yoo dabale fakkeenyaaf persentii 100 wal qixa yookiin persentii 50 wal qixa yookiin persentii 1 wal qixa yoo dabale maal fida? Two goods become expensive maal jechuudha. Mi'oonni kun lamaan iyyuu gatii isaanii dabalee jechuun baay'ee mi'aawu qaalaa'uudha jechuudha. Expensive say become expensive so namni maamilli bituun barbaadu jedha yookaan immoo xinnoo bita kan dura bituu irraa hir'isee amma bituu isaan hir'ise jedha. Gaafa beekumsi harkaan purchase less amount of goods. Faallaan kanaas immoo dhugaa ta'a. Wal qixa yookaan hir'atan ta'e immoo baay'ee rakkasu yookaan gatiin isaanii yoo gadi bu'u maamilli baay'isee bituu barbaada jechuudha. So waan agar shift kun maal fida? Shift budget line outward ta'a jechuudha. Faalaadha. Gatiin mi'aa lamanii dabalu wal faana. Budget line immoo outward shift ta'a hir'achuuf. Gatiin mi'aa wal faana yoo dabale budget line inward ta'a. Gatiin mi'aa wal faana yoo dabale hir'ate budget line outward shift ta'a. Faalaadha jechuudha. Price fi budget line shifting in case of price change in opposite direction. Kun amma isa agarsiisa fakkeenyaaf. Proportional increase jechuudha. Proportional increase jechuun wal qixa priceewwan gudiin xy wal qixa kan dabaluu fi kan akka ta'u jechuudha. Effect of proportionate increase gaafa ta'u pricing inward shift. Pricing x gaafa dabalu pricing y gaafa dabalu budget line shift inward gaafa irratti immoo decrease gaafa ta'u outward. Okay. Control possibility biraachuu kan jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf effect of decreasing price of only good x. Amma gatii income constantidha. Income constant. Now gatii x bichaatu dabala. Hir'ata jedha. Gatiin x ittiin binnu irra ta'e gatii y dhaabbataa ta'e income dhaabbataa yoo ta'u maaludha jechuudha. X'n dabale jechuun asirraan y dhaabbataadha bakkuma duraa jechuudha. Income keenya dhaabbataadha asuma kaane. So gatiin x decrease ta'e jechuun we want this original kunis jalqabaati. Originalii darbee. Now gatiin x dabale jechuun x'n hir'ate jechuun x more akka binnu nu gargaara jechuudha. Rakkasaa jechuudha. Gatiin x gadi bu'e jechuun x baay'ee bituu barbaada. X bituun gara x dabalaa deemu akkasii fuuldura deemna waan ta'eef
maal ta'e directly iddoo kana dhaabanne fakkeenyaaf asii gara waa'ee gaafa deemu waa'ee idduma isaa jira jechuudha. Gatiin waa'ee dhaabbata waan ta'eef. Kanaafuu maal ta'e jechuudha kun effect of decreasing price of all liquid Y on budget line move outward jedhadha. Decrease of the price in equity. Maal inni kun flattery is going to flatter. Yoo kawaa illee ta'e akkuma kana yoo decrease increase ta'e immoo akkas duubatti deemee jechuudha. Now let's see fakkeenyaan gara fuulduraatti ilaalamaa hundaa fakkeenya muraasa gara ol qarshinee naannoo kana. Equilibrium consumer keessatti equilibrium position ni jira jechuudha. Ordinary inventory approach is the preference of consumer or what she wishes to purchase indicated by difference curve. Difference curve misaal akkamitti akkamtu danda'amu maamila tokko agarsiisa. Baay'ee laayiniin immoo naannoo kamtu isaaf eeyyama bakka kamtu immoo isaaf hin eeyyamne jedhu keessa iddoo tokkottuu bakki isaan itti cross wal godhan equilibriumidha jechaadha. Kanaafuu ordinary difference curve irratti ordinary utility approach irratti consumer equilibrium kan ta'u kun baay'ee laayinii fi difference curve bakka isaanitti wal qaxxaamu tangensii wal godha. Tangensii pointii isaanii. Fakkeenyaaf difference curve 1, 2, 3. Kun immoo baay'ee laayinii. Fakkeenyaaf pointii wayii as D haa ta'u iddoon kun F haa ta'u iddoon kun C haa ta'u iddoon kun H haa ta'u. E qofatu equilibriumidha. Y hat jechuun equilibrium quantity for Y, equilibrium quantity for X on E is equilibrium position or condition for indifference curve approach or relativity approach on indifference curve 2. Why it is not IC1 or indifference curve 1? IC1 maaliif hin taane fakkeenyaaf bakka kana maaliif hin taane bakka kanatti indifference curve IC1 tu jira lower than IC2. Kanaaf yeroo hunda maal jennee nuti indifference curve olaanaa X Y combination olaanaa waan nuuf kennuuf isa olaanaa filanna. Garuu budget line faana tangensii ta'uu qabu. Iddoo kana tangensiin jira garuu lower indifference curve which is below IC1 lower than IC2. Maaliif IC3 hin taane innuma budget line faana tangensii hin qabu. Kanuma jechuudha. Draw waliin jedhama garuu bakka tangensii jalqaba 3-5 akkas goona indifference curve kana walirra oolchuun budget line tokkosa tangensii gochuu qabna filis dirqama bakki irraa duubaan akkas tangensii argamuun booda indifference curve isa olaanaa irratti yoo ta'e qofadha bakka sanaan equilibrium jennee possibility kan nuti dandeenyu yoo barbaanne iddoo kana akkas sararree indifference curve iddoo kana qofa taanaan saayisii ta'uu iddoo kana qofatti taanyi kun hin jiru taanaan kun fakkeenyaaf akkas gidduu kana dhufe taanaan iddoo kana jechuudha. Iddoo kana jechuudha. Kana kallattii ibsuu dandeenya. Fakkeenya maatimaatikaal illee ni jedhani. Bakka kanatti sloping IC1 indifference curve marginal rate of substitutionidha. Sloping budget line price ratio bakka kanatti sloping isaanii wal qixaadha jechuudha. So slope of indifference curve is equal to slope budget line fakkeenya. Consumeriin XY commodity fayyadamuu kan bitu tokko function utility kan XY plus 3X dha. XY utility function inside XY plus 3X. Pricing to goods. Getting out of money, but Africa very limited. So XY one hammerle pricing for X work price of Y respectively. Second good in Y on top, price Y to ledger. Now income is total income 60. Can anything to read at one bit? X average Y in getting several. Bring your legal coverage function in relative to outcome. Kanaaf waan jedhamu find utility maximize quantity of good X and Y. And the utility maximizing quantities of good X and Y. X, Y, okay, but Y measure now. This X is what? X hat and Y hat. A hat. B hat more. Find marginal rate of substitution X for Y at equilibrium. Marginal rate of substitution kan ittiin arginu formula keetu mana jirra naannoo budget line osoo seen jechuudha now here around this one. So we are using this one. Directly we have used this formula. Marginal rate of substitution X for Y MUX over MUY yoo fayyadamne kallattii argachuu dandeenya jechuudha. Now
First, we have formulate the given function. So, irregular formula, budget constraints formula. Now, price of x times x plus price of y times y is equal to m. Budget constraints question that in price in x is 4 x combine x for x plus price y for y is 2 times y is equal to 60, 60 in cup. Now, first question. Kullu primary slope of marginal substitution. Or in slope of indifference gap is equal to slope of budget line. Slope of budget line is price ratio. Slope of indifference curve is equal to marginal rate of substitution. Rate of substitution immoo kanuma qabu. Kanaafuu formula kana lakkaawwaatti calculation biraa derive goona jechuudha. Given function is function kenname kanarra marginal utility of x jechuun change of x with respect to the given function. Change of utility with respect to x. Asirraa x partial derivative of x derive gaafa goonu asirraa y jira, so x plus 2 qabna jechuudha. Mux. Now we have this one. Deeply we have seen in some exercise by using some written material. So I hope that is not carefully selected from the Nagoran Kuni, site. Now y plus 2 minus marginal utility of x from the given function. Mu no x here. Mu y. Marginal utility of y is around y drive gavago partial derivative of this function with respect to y. Y is a 0. As a y with respect to y gavago x equal to. So from below we have f here. Y plus 2 over x is equal to price of x in over 0 price of y into 4 divided by 2. Then crisscross gavago mata 2x. Y plus 2 is equal to 2x. Then y terms of minus 2 minus 2. So y is equal to 2x minus 2. Amma equation lama arganna. Equation lamaffaa kana finne equation tokkoffaa keessa galchuu yookaan different tekinika hedduu fayyadamuu dandeenya. Simultaneous eliminationis fayyadamuu dandeenya. Akkuma jala keessa irra jirutti equation lamaffaa kana jalqabaarra akkuma budget constraint equation keessa galcha. Y bakka y kana galchina. Y 2x minus 2 in here. 2x minus 2. 2 times 2x 4x minus 2. 2 times 2 4. So minus 1. Now answer 4x plus 4x minus 4 is equal to 60. 8x 8x minus 4 is equal to 60. Asirraa jaatamarratti afur gaafa gaanu asirraa 8x yoo hojjeta 64. 8 8 gaafa garu x ta'a. 64 8 gaafa garu 8 ta'a. Kanaaf y asitti x 8 ta'a jechuudha. X 8 gaafa ta'u y argachuuf immoo equation lamaffaa qabu. Y is equal to 2x minus 2. X 8 qabna. So lama y 8 kudha so lama kudha 4 y kudha 4. So this place is 1. Dakki kana x in here 8 y asi kudha 4 ta'a jechuudha. Then marginal rate of substitution x for y. X for y directly no ganda. Price ratio kana yookaan kan y plus 2 over x mu x over mu y 1 of y plus 2 over x y plus 2 y mega kura 4 daulah kura jah yora x ini masa deh kura jah yora sadeh lah yookaan price ratio. Price ratio means y y plus 2 over x kura 4 daulah masa sadeh lah. Kanaafuu marginal rate of substitution for y ta'a jechuudha. Thank you. This is the end of chapter 3. We will be continuing for the next part. Yoo yeroo argattan isa dhadheebaat part tokkoffaa fi lammaffaa bisa.